birrii kuma ebba firiif soddoma firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Waggaa 8 guutuu leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadhe. Ani maqaan koo Dabalaa Bayyanaan jedhama. Dallaalli kiyya gara biyya Dubaayis erga naan jedhee birrii kuma ebba firiif soddoma firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Sana booda gaafa nufu gara biyya kana hojii konistirakshinii hojii baay'ee ulfaatutti na erge Paakistaanitti na kenne jechuudha. Ani immoo hojii birrii sana leestiroo hojjedhee taa'anii waggaa 8 guutuu leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadhe. Baay'ee natti ulfaate hojjechuun dadhabee baay'ee tokko natti ulfaate kaleen iddoo leestiroo sana irra hojjedhu sanatti kaleen koo na dhukkubaa ture. Sana gaafan isa dubbisu namni suni bilook na godhe iimoodhaan illee waasaappiidhaan illee akkan itti naasofne. Haati koo gabaa keessa teessee birrii sana walitti qabdee shunkurtii nagaddee birrii kuma 70 illee nama harkaa liqeeffattee hojjettee deebistanii nama na goota naan jettee na ergite. Adaraa uummanni Oromoo biyya Dubaay keessa jirtan naa birmadhaa naa qaqqabaa isiniin jedha. An baay'ee miidhama guddaa keessa jira. Adaraa obboleessa akka obboleetti naa birmadhaa isiniin jedha. Kan haqa hiyyeessaa nyaatu hin milkaa'in, bakka deemetti hin milkaa'in, taa'u buqqee haa ta'u, deemu bubbee haa ta'u, dhugaan isiniin jedha. Kan hiyyeessa akkanaa boochisu, kan shamarranii isaan hanqatee dallaalota kan jedhamtan, kan dhiiratti darbitan. Mee xiqqoo ishii of ilaalaa gadi taa'aati. Duniyaan hiyyeessaa inuma isinitti mi'aa'e, inuma isinitti mi'aa'e. Dhugaa Itoophiyaan tun namni Itoophiyaadha jedhamee maqaa dhaatu kuni bineecha caaluudha. Dhugaan isinitti machuudha. Waan an godhuuf hin dhabe mucaan kuni osoo obboleessa koo ta'ee hoo jettaniitu yaaduu qabdu. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Egaa obboloota koo dhugaan isiniin jedha. Gizee amma bara kana kan namarraa nyaatu malee kan akka bineensaa ahuu jedhee yuusee nama nyaatu malee kan namaaf yaadu hin jiru jechuudha. Gizee duraanii shamarran irraa nyaatu shamarrantu boo'a. Har'a dhiirris nutti dabalamee boo'a. Maaluma goona keenyuma kana. Yoomuma nu dabartii yoomuma namni keenya baqachuu dhiisaa deebi'ee yoom boo'uu dhiisa. Bar jaraa miti kan nurraa nyaatee nu boochisu yookaan immoo warratti biratti hojjennu sanii miti. Biyyarraa nama fidan immoo maallaqa kana namarraa nyaatan immoo osoo dalagaa gaarii nama galchanii maal rakkoo qabaa isiniin jedha bara. Egaa hordoftoota kiyya odeeffannoo akkan argadhetti jechuudha waa'ee biyya Arabaa kana haalli ittiin dhufamu warri dhiiraa jechuudha. Warroota dhiiratii fi ani obboleessi kiyya tokko nan deema naan jedhe meeqoo odeeffannoo laalee tana yoo natti tole hin deemta yoo natti toluu baate hin deemtu kan jedhunan odeeffannoo gugguurradhee funaannadhe irraa isinii qooda jechuudha. Haalli biyyarraa ittiin dhufaatiitu haala lama jedhanii beektanii dallaalonni kun sobaniituma kazim jedhanii nama fidanii asiin nama ga'anii maallaqa erga harkaan gaataniin boodatti gaafati dhuftee boolee geesseyyuu dhufanii kan baga nagaan dhuftanii booleedha kas hin baasnetu jira jedhan isiniif galee kana jechuun dallaalota sobduutu jira jedhan. Inni itti aanu immoo dallaalli kan nama fidan kaampaanii dirijjiitii jedhanii kan nama fidantu jira. Kaampaanii dirijjiitii sun immoo maallaqa kee odoo hin baasin isaantu maallaqa baasee biyyarraa sin fida jechuudha. Gizee biyyarraa sin fidan san kisaaraa isaaniitiif waan dhuftaniif dalagaa gaarii seentanii akka hojjettan dalagaa gaariidhaan malee kaampaaniin zimbiloo akka dallaalota sobanii hojiin hin jiranii nama fidan osoo hin taane dalagaa dhaabbata ta'e tokko kan ala baateen hojjenne tokko kaampaanii keessa akka hojjettuuf si fidu isa gaafa si fidan immoo inni asitti tokko dallaalli tokko kan nama sobanii hojii humnaa olii ala kan nama hojjechiisantu jira. Ati immoo gaafa sanii ani kaampaanii dirijjiitiitiin dhufe malee isa kana hin hojjedhu jettee gaafa hojii san diddu kisaaraa isaanii waan ta'eef kaampaanii keessatti si ramadanii hojjechuu dandeessa kan jedhudha odeeffannoon ani argadhe jechuudha. Inna dallaalonni baay'een garuu sobanii ijoollee keenyatti kan taphachaa jirantu jira.
biyyarraa maallaqa qarshii 400 erga qabaattanii maal gocha biyyaa baatu sunumtu warri dhiiratu bar ani gaafii natti uuma jechuudha. Erga 400 qabaatte maal gocha biyyatti hin dalaganne hojii wayimaa biyyatti hin uumanne jechuufis jireenyi biyyaa qaala'ee birriin baala taatedha kan jedhamaa jiranii jiraachuunis ulfaatee jira. Dhugaan isin jedha keessattuu osoo baadiyaan nagaa qabaatte biyya baadiyaa irratti nageenyi jiraate dhaloonni amma baadiyyaa irratti hojjechuu danda'u kan akka horsiisa lukkuu, horsiisa hoolaa, qallaba horii kanneen sila baadiyyaa irratti kan hojjetamu ture. Garuu baadiyyaan immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaan isin jira xiqqoo ishii nama waa tattaaffatu, nama hojjetu, nama waa qaba jedhanii maqaa dha'amu galgaluma tokkoon barbadeessaa bulu jechuudha. Amma yeroo darbetti guyyaa kalee malee dheengiddatti waan akkasiisan naannoo keenyarraa mudateera. Baay'ee natti dhagahamee jira jechuudha. Kana baadiyyaatti immoo hojjechuun baay'ee ulfaateera. Walumaa galatti biyya keenya keessatti hojjetanii nama ta'uun baay'ee ulfaatee jira. Magaalatti badanii yoo hojjetanii magaalatti immoo yeroo mana dhuunfaa ofii qabaatan malee kiraa keessatti wantoota garaagaraa hojjechuun hin danda'amu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu biyyumaa ba'uun kun immoo gaariidha jedhee tanan filadha. Yoo biyyaa ba'an kana immoo dallaalota sobduu akkanaa kanniiniin osoo hin taane karaa seera qabeessa karaa sirrii ta'een yoo guuttatanii dhufan akka miidhaan namarra hin geenyetti jechuudha. Miidhaan gaafa asittis namarra ga'e biyyaa baqatanii dhufanii miidhaan gaafa namarra ga'e maallaqa kana gaafa dhaban mee argaa laale obboleessi keenya kun birrii 400 kana waggaa 8 leestiroo xarageen birrii kana walitti qabee gaafa jedhu ani mar'imaan keechaa wanti wayii na socho'ee jechuudha. Gaafa immoo tokko guyyuma tokkoon harkaa saamee harkaa zarafee illim jedhee badu agamtu namatti dhaga'ama maaltu namatti dhaga'ama ilmi dhiiraa gaafa akkanatti mimmaan buusee boo'u maaltu namatti dhaga'ama. Dhugaan isiniin jedha namni keenya bineecha ta'ee jira. Hundaafuu jechuudha viidiyoo kana sheer godhaati. Obboleessi keenya kun dirqama gargaaramuu qaba. Akkasumas immoo kan isa miidhe dallaalichi qabamuu qaba jechuudha. Dallaalicha suuraan isaa maxxanfame qabamuu qaba. Suuraa dallaalichaa hin arganne fana asitti finne jechuudha. Akkasii hordoftoota keenya kan shamarranii odoo nu dhibu, kan shamarranii odoo nu dhukkubsu, odoo nu micciiru gaafa dhiirris nuti dabalame akkana ta'ani baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Hundaaf hordoftoota keenya waaqayyoon nuuf haa laaffisu waa hundumaayyuu jechuudha. Waa hundumaa waaqayyoon keenya nuuf haa laaffisu. Keenya kun dubbiitti sin tolu dhiisuuf sin tolu baay'ee ulfaata jechuudha. Osoo lammiin biraa kan nama nyaatu ta'e lammiin biraa kan nama zarafu odoo ta'e baay'ee garaa nama nyaatu. Namumti biyya tokko himatan namumti wajjumaan maqaa Itoophiyaa sanii himatanii gaafa akkana nama godhee nama biraa deemu akkana na godhe gaafa jedhan afaan namaati irrattu arraba namaati irrattu baay'ee nama saalfachiisa baay'ee nama qaanicha jechuudha. Baay'ee ulfaata obboloota koo shamarranis taatanii dhiiras taatanii gizee biyyarraa baatanii sirritti waa'ee biyya ormaa kana axxaarraa dallaaluma tokko argitanii isumatti hin fiiginaa. Karaa imbaasii deematii imbaasiidhaan akkamitti akka biyya arabaa guutamu imbaasii gaafadhaa jechuudha. Imbaasiin odoo sobiin odootti hin dabalin odoorraa hin qannasin seera biyya arabaa akkamitti akka guutuu qabdu akkamitti akka deemuu qabdu hundumaa siraatan nama asirra jechuudha. Dhugaan biyya arabaa kana dhufuuf kisaaraa tokko hin kisaarree dallaala tokko maallaqa hin kennine tolaadha jechuudha. Kanan biyya arabaa deddeebi'ee dhufe kanaafuu akkamitti akka dhufan gaafatanii gizee namaa milkaa'etti dhufuudha malee dallaalli yeroo gabaabatti nu xumura jedhanii maallaqa ofiitti gadi naqanii gaafa maallaqas dhabanii dalagaas dhaban immoo namatti dhaga'ama. Biyyattuu deebi'uuf immoo tikeetti sun waan ittiin hin muratan yoo hin jiraanne baay'ee ulfaata. Hundaafuu hordoftoota kiyya kuni baay'ee ulfaata jechuudha. Wantoota akkanaarra sirriitti kaawwaniif immoo ijoollee shamarranis obboleewwan keessanii yaadaa jirtan viidiyoon kun barumsa isinii ta'ee of eeggannoo godhadhaa. Yoo obboleewwan keessan biyyarraa fiddan isiniin jechuudha. Jaaladha. Egaa viidiyoo kiyya amma asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana laayik godhaa obboloota keenya biraan gahaa isiniin jedha. Baay baay.